raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya har'aatiin seenaa dhuftee fi bu'uura hubannoo Oromoo irratti akkasumas dhahaasaa irratti hayyoon antiroopooloojii Dr. Gammachuu Magarsaa gaafiif deebii OBN waliin sagantaa anaa dhufuu irratti taasisan keessaa akka qophii kanaaf ta'utti qindeessinee kutaa duraa isiniif dhiyeessinaa. haga dhumaattiin waliin tura. Origin theory of Oromoo achi dhuftee Oromoo yaa kaasnu kan mana amantaa kan isin akka barsiistaniif dhiibamaatii turtan ni jira. Asiin immoo isin ergasii kanarraa ka'uudhaan na fakkaata qorannoo garaagaraa waa'ee achi dhuftee Oromoo irratti kaasatii turtan. Kana keessatti yeroo garaagaraa bishaan walaabuu maqaa ni kaastu. Mee bishaan walaabuu maali? Bara dargiyan Finfinnee dhufee nama baay'ee wajjin wal bareera. Warra nama baay'ee dhimma Oromoo kana qabanii wajjin yeroo baay'ee kana wal baru. Warra akka Baaroo Tumsaa fa'aa wajjin baay'ee wal beeyna. Qees Guddinaa Tumsaa fa'aa mana isaaniiyyuu dhaqee walaloo wayii fa'aa akka katabeen dubbisaafii ture. Innaa karaa san irratti Qees Guddinaan baay'ee jabaadhu naan jedhaa ture. Inni sin jaallata waan Oromoo kana baay'ee jaallatu Qees Guddinaan. Sana booddee wannummaan Oromoo kuniyyuu yuunivarsiitii keessattis haayiskuuliin ture ani ishii maddisabtee. Haayiskuul Oromoo barattoota Oromoo haayiskuul keessa jiran organize godhaa turre daadhuma Haayile Sillaasee irratti. Dargiin dhufee Haayile Sillaasee kuffisee. Sana booda utuu Haayile Sillaaseen hin kufinin biyyaa ba'een Kaartuum deemee waggaa 2 tureen deebi'ee dhufe. Deebi'ee dhufeen hidhamee Dambidollootti diraama wayii qopheessee isarraan na hidhanii Finfinnee na fidanii. Finfinneetti yeroo sana booddee dhagaa Oromoota baay'ee wajjin kana wal bare. Namni guddaan maqaansaa ka'uu qabu tokko Abdiisaa Xurunee jedhama. Nama baay'ee wajjin kan wal na barsiise Abdiisaa Xurunaa Soonkaati. Inni amma lafa dhugaa jira. Abdiisaan Oromoo dhugaa, Oromoo jabaa, utoo Oromoodhaaf dhaabbatu hiyyoomee deegee nama du'e tokko Abdiisaa Xurunaa Soonkaa. Innis ijoollee Dambidollooti. Anyway, egaa wanni ani bara dargii nan hidhame. Jimmatti na hidhanii xabbaabiidha jedhanii na hidhan by the way. Yoggaa na garafanis Tasammaa Balaayi jedhu kifla hagar waannaa astadaadaariin taa'eetu na garafsiise. Yoggaa na garafan sana
fannifameen asii gadi mataan koo gadi rarra'ee miilli koo ol garagalee miilla kana keessa nama tumu shiboo korroyintiitiini. Innaa wannan dhaga'u yaadadhu Hayilee Fidaan inni xiraallee naan jedhaa turan. Hayilee Fidaa kan ajjeesanii waan inni ma'isoon ta'eef miti akka naa galetti yeroo san waan uummanni Oromoo ta'eedhaaf yaana xabbabii jedhanii na jedhan. Hayilee Fidaan inni xiraallee jedhanii na garafu. Innaa anyway sun yeroon Jimmatti mana hidhaa jiruun Phaaphaasii amma Phaaphaasii Kaatoolikii Itoophiyaa kana Abbaa Damiroo Suraafeel jedhamu amma maqaan isaanii Phaaphaasiidha sana Abbaa Biraana Yesuus jedhanii wajjin wal argine mana hidhaatti. Isaanis hidhamaniiti moo? Isaanis hidhamaniiti. Innaa gaafa hidhaadhaa baanu isaantu Abbaa Lamberto anthropologistii Oromoo haxannoo tokko wajjin walitti nu fide. Innaa Abbaa Lamberto wajjin gara waggaa 16 hojjedhe. Yeroo sana waa'ee walaabuu kun kan dhufuga. Lafan deemu amma Jibaat kana keessa, Arsii kana keessa, Shawaa kana keessa bakka baay'ee, Boorana, Harar. Yeroo sanan olii gadi deemee yeroo steeppiin kaaseetii jedhamu kaaseetatti waraabaa turre. Kordarii ishee xiqqoo. Booranas iddoo Oromiyaa guutuudhuman deemee waraabe yeroo sana. Lafa naqee hundumatti dubbii walaabuu kanatu ka'a. Uumee walaabuu baatee waan jedhantu ka'a. Innaa uumee walaabuu baatee jechaan maal jechaadha isa jedhu kana. Jimaalee Diimaa nama jedhamu nama lafa dhugaa jira. Intalli isaa haadha manaa Abdiisaa Xurunee nama Silasiin jedhudha. Jimaalee Diimaa kun ayyaantuudha warra urjii lakkaa'udha. Innaa karaa Amboo kana gara Dandiitti manni isaanii isatu uumee walaabuu baatee jechaan kun maal akka ta'e kan dura na barsiise Jimaalee Diimaati. Sana booddee Arsii keessattis waa'ee Finnaa, waa'ee uumaaf uumama Oromoo kanaa keessumaa Arsii karaa Shashamannee kan karaa Dagaaga keessa, karaa Nageellee Arsii kana, Shaalla kana keessa deemee jaarsoliin yeroos jiru turan. Waa'ee Oromoo kana kan yaadatan keessumaa warri Waddeessoo Jaarraa Habarlaandiyyuu warra Waddeessoo Jaarraarraati kan inni qorate. Dooktar uumeen walaabuu baatee kan jedhu kana ni yaakaas. Uumeen walaabuu baatee jechaani seera uumamaa Oromooti. Akkuma amma warri Kiristaanaaf warri Islaamaa Waaqayyo akkana godhee guyyaa jahaatti akkana uumee jedhanii uumama sana dura immoo jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uumee laftis onaaf duwwaa ture dukkanni lixa dura ture Waaqayyo jedhee ifti haa ta'uu jedhu isaan. Kan Oromoo kun immoo jalqabatti bishaantu ture jedha. Bishaan kun bakka lamatti bahaa inni olii bishaan gubbaa jedhama inni gadi bishaan goodaa jedhama. Bishaan isa gubbaa keessaa Waaqayyo waan sadii baasee waan sadii ba'e kuni qoolloo jechaan kan amma samaayii jennu kana dachiif qoolloo jedha. Qoolloo achi keessaa bahee urjiin ji'i maaliin achi keessaa bahee sadeessoon bisaanii waan sadan kanatu bishaan gubbaa keessaa bahee jedha. Bishaan goodaa immoo bakka lamatti baasee gami tokko lafa gogaa ta'ee gami tokko immoo galaana ta'ee bishaan ta'ee laga ta'ee garuu inni gubbaa bakka sadiitti inni goodaa bakka lamatti inni bahe kun walumatti deebisee Oromoon yaayyaa shanan jedha. Yaayyaa shanan jechuun yayyaba shanan jechuudha. Yayyaba jechuun isa ammasin bu'uura ittan kana. Mana yeroo ijaaranii dura funyoo naannessaniitu sarkilii waan godhanii sarkilii sana immoo bakka lamatti baasanii gammi tokko boroo ta'ee gammi tokko barii ta'a.
Sana booddee inni fuuldura jiru kun bakka lamatti ba'a. Golaaf goorduuba ta'a. Inni olii kun immoo bakka sadiitti ba'a. Lafa ijoolleen durbaan heerumin bultutu jira. Boroo diinqabbaa warraatiif haadha warraa jira. Garanaan immoo lafa ijoolleen dhiiraa hin fuudhin bultutu jira. So gammi tokko sadii, gammi tokko lama. Innis seeruma yaayyaa shananii duraa ganamaa sana uumama ganamaa sanaanitu manayyuu ijaara Oromoon. Innaa balballi mana Oromoo kun immoo gara ba'a biiftuutti ba'a jedhee kan kana na barsiise Jimaalee Diimaati. Sana durayyuu immoo sana booddees iddoo Oromoon jiru hundumaa yoo deemtee gadi qortee ilaaltee hundumti isaa Oromoon kanatti amanaa. Bishaan walaabuu bakkee shanitti qoodameeti jira. Kan biraa waan kanaan isin qorannoo yeroo garaagaraa gaggeessitaniinis bu'uurri isaa Oromoon yaayyansaa shan waan ta'eef wantoonni baay'een shaniin qoodamuu jettaniiti. Akkuma kana. Wanni Oromoon qabuyyuu seeruma yaayyaa shananiitiin adeema. Namni namaayyuu miilli lama, harki lama, mataan tokko bu'uuruma yaayyaa shananii sanaan bu'uureeffame. Wannati argitu horiin Oromoon horatu qeensaaf kotteetti addaan baha. Warri qeensa jedhamanii saawwa, reettiidhaaf hoolaadha. Warri kottee jedhan immoo fardaa fi harreedha. Gaangeen seera yaayyaa shananii keessa hin jirtu. Gaangeen seera fardaatiin bulti. Seera kotteetii seeruma fardaatiin bishaan dhugdi malee kophaatti seera hin qabdu. Jechaan kun egaa seeruma yaayyaa shanan ganama Waaqayyo bu'uureesse sana imiteetii godha waan hundumtuu siin jechuufi. Kan biraa bishaan walaabuu kaastaniitii jirtu. Uumama ardii kanaatiif bishaan walaabuu kun ka'umsa akka ta'ettidha kan isin kaastan. Uumama Oromoo amma kana ka'umsa godhatanii Oromoon bishaan keessaa bahee warri jedhanii jiru. Mee isa kan akkamiin ibsitu siin? Inni kuni warra caafii arganiiti waan isaan beekani. Dhuguma yaayyaa shanan irratti hin dhaabne waaqi. Akkuma warri kiristaanaa fi islaamaa guyyaa jahatti uumamee guyyaa torbaffaa immoo hin boqoteedhaan kana kan Oromoo waaqi Oromoo guyyaa 27tti uume waan uume hundumaayyuu. Waan guyyaa tokko itti fudhatee waan 11tu jira. Waan guyyaa 2 fudhatee waan 5tu jira. Waan guyyaa 3 itti fudhatee waan 2 jira. Walitti yoo deebistee guyyaa 27. Guyyaa 27ffaa ayyaana bitaa qaraa tu horo uumamni jedhamu tokko bishaan keessaa bahe. Bishaan goodaa keessaa bahe. Innaa horo kuni oggaa sana seera yaayyaa shananiis ayyaana guyyaa 27 hundumti isaayyuu nan dhasaarra jira. Miila 2 qaba, harka 2 qaba, mataa tokko qaba. Kun yaayyaa shanan inni jennu warra kana miilli 2 harki 2 4 mataadhaan 5. Miila 2 irraa quba 10 qaba. Harka 2 irraa quba 10 qaba. Walitti 20. Mataarraa qaawwaa 7 qaba. Walitti 27. Kanaaf iyyuu nama oggaa jettu inni seera uumamaa complete namarra jira akka Oromoon dhugeeffatutti. Waanuma kana observe godhanii waan seerri akkanaa jiraachuu isaa beekuun iyyuu immoo aadaa jajjabaa akka Oromoon duraan qabaataa ture nu agarsiisaa. Beekumsi isaa kana fakkaataa kanarratti bu'uureeffamee inni hafe diiteeliidhaa siin jechuudhaafi. Akka dhaa Oromootti waggaa tokko keessa guyyoota meeqa kan jiran? 360tu jira. Isheen guyyaa 5 immoo guyyaa waggaa haaraa man beeyta waggaa ijoollee amma yeroo kee hafeera ta'een beeku malee nu yeroo ijoollee yeroo waggaan dhumee jedhu
guyyaa 5 bishaan yaa'utti ganama bahanii dhaqanii nan dhiqatu. Qaammee kan jedhan. Guyyaan 5 sun hin lakkaawamu. Waggaatti hin lakkaawamu. Waggaan 360 lakkaa'aniitu iseen guyyaa 5 immoo waggaa isa darbuuf waggaa haaraa dhufu gidduutti akka riqicha wayiiti. Akka transitionidha. Nan as kan dhiqatanii fi Oromoon cubbuudhaaf xurii akka tokkotti ilaala. Xurii ofirraa dhiqanii guyyaa 5 kana laga yaa'utti xurii ofirraa dhiqanii haaromanii waggaa haaraatti darbuudhaafi jedhama. Malee 365 akka jedhamu kanaa miti akka dhaa Oromootti jechuudha. No 560 yoo lakkoofte immoo 365 ta'a. Oromoon garuu ishee kana akka yeroo waggaa haaraadhaa fi waggaa darbu gidduu waan jiruutti ilaala guyyaa 5 sanaa siin jechuufi. Waa'ee Oromoo barsiisuun Itoophiyaa keessatti dhowwaadha. Bara Wayyaanees dhowwaadha, bara Dargiis dhowwaadha, bara Haile Sillaasees dhowwaadha, bara Minilikis dhowwaadha. Oromoon akka meeshaa kontiroobaandiiti akka dhokatee achumaan badu barbaadan. Garuu utuma dhowwanii ittis hidhamnee, ittis garafamnee, ittis jibbamnee hin dhiifne gaafa hin dhiifnu gara fuulduraattis hin dhiifnu kan dhageessan hundumtuu quba qabaadhaa jechuudha. Yaadichi maal sitti fakkaate waan 3 wal duukaa deemsisaa turan. Inni duraa Oromoo kana lafarraa fudhatu. Oromoon asii lafan qabu jedhu waggaa jaarraa 16ffaadha dhufee. Kanaafiyyuu Itoophiyaan waggaa 3,000 sana dura jirti. Kanaaf Oromoon asii lafan qabu. Jaarraa 16ffaadha dhufee silixaanee guddaa ture balleessee jedhaniiti kan isaan barsiisan hin baranne kanatti. Kanumatu jira. Barsiisa. Yaadi isaanii lafichicha irraa fudhachuudhaaf. Fudhataniirus immoo hin jiru amma lafii bilchaataa ta'ee lafii maallaqa bilchaataatti jijjiiramuu danda'u hundumaa saamaa ba'anii argitaa miti. Kana immoo bataskaanni siin saama wajjiniin. Nama keenya immoo Kiristinnaa kaasaniiti maqaa jijjiiru. Afaan Oromoos immoo dhiiftee afaan Kiristaanaa, afaan Waaqi beekoo, afaan Amaaraa dubbadhu jedhu mana barumsaattis isa si barsiisu. Maqaasa kan Oromootti akka qaanoftu godhu. Maqaan Oromoo maal ta'e dura Faayisaa Tolaa maqaan kana fakkaatu jira. Badhaadhaa maqaa babbareedaa akkanaa kana maqaa seexanaa taasisanii isaan immoo yeroo bataskaana tokko Oromiyaa keessa dhaabanii lafa hektaara 6 wajjiniin fudhatu. Durri ruubii fudhatu, ruub gaashaa. Amma caalaa fudhataayyuu jiru. Kun hundumtuu akka nuyi dhugaadhumatti akka nuyi mootummaa Waaqaa dhaalluu fi isaasiyyuu dhabnee isa jannata minaal baataa jedhama. Kun duula amantii karaa garaa garaa. Amantiin lafa saama. Kallattii garaa garaati. Warri Pheenxees amma nan jibbinaan dhugaan dubbadhaa jiruun koo dhugaa dubbachuudha. Warri Pheenxee mulu wangeel hawaariyaa 200 oltu jira Oromiyaa keessa. Bataskaana tokko yeroo dhaabanii lafa awwaalaa jedhanii hektaara 3 kan lalatu. Maali kana hundumaa Oromiyaan eessa kunoo bataskaana duwwaa ta'ee dhumuuf jedha biyyi. Kanaafiyyuu inni kun dhuguma waa'ee amantiiti moo waa'ee saammii lafaatii isa jedhu ilmaan Oromoo itti yaaduu qabu jechaadhaaf. Amantiin mormuuf miti. Masgiidis akkuma sana. Hundumtuu sanaan qabeetii lafa saamaayiraa. Kun immoo nuun ta'u misoomni barbaachisaadha. Misoomaaf lafa batuu barbaadama. Aadaan Oromoo kun immoo Oromummaan kun immoo qilleensa keessatti ijaaramoo yoo lafi akka kanatti dhumee
inni jedhus itti yaadamuu qaba. Carraan waloo biyya keenyaa keessattuu kan Oromoo karaa fuulduraa maal ta'uu qabaa jettu meesin? Yaa inni waloo ati jettu kun baay'ee barbaachisaadha seenaa Oromoo keessatti. Geerarsi waloodhaani ijoolleen durbaa seenaadhaan mattu waloodhaani. Seenaan Oromoo iyyuu kan darbu waloodhaani. Amma areeroo boosaroo hin citu hin ciccittaa hin badu hin babbaddaa babbaddaan farsoo dhuddi badiin biddeena nyaatti badii ga'ee beekee walii wallaaluu dida. Waan jedheef qaba gaafa jedhe qaba kuni Oromoodhaa fi fixed text jedhamee seenaa yookiin immoo argaa dhageettii Oromoo akkuma kitaabaati jechaadha. Awwaadide alaabaan tapha dide burreen mar'achuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waalmal gubbaa ejjuu daddachi dide waggaa jedhan wanni kun waloodha. Innaa seenaa dabarsuu qaba. Soraa guyyoo soraa sororoo saafee alii soraa guyyoo barqaa wadarii diiree dagaa soraan bade sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaara mukatti badeen seenaadha jechaan kun argaa dhageettii keessatti reekoordii ta'ee jira. Innaa akkuma alagaan matsaafatti caaffatee qabu Oromoon immoo walaloodhaan qabu waan qabu baay'ee isaa walaloodhaan qaba. Kanaaf iyyuu walaloon kun funaanamuu qaba, kaataaloogdi ta'uu qaba, analaayisdi ta'uu qaba, irratti hojjetamuu qaba. Keessumaa immoo afaan Oromoo kana iyyuu hin beekna jedhaniitu isuma mana barumsaatti nu kijiban. Afaan Oromooti jedhanii warra odeessantu jira malee afaan numti Oromoo kun iyyuu hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf hiikaasaa iyyuu hin beeknu. Nadheen jedha Oromoon. Nadheen jechaa maal jechaadha? Ruutiinsaa maalirraa dhufe? Nadheen jechaan ruutiinsaa nadhiirraa dhufa. Nadheen puruulariidha. Nadhiidha. Hani akka faranjiin jedhu kana hin beeknu. Ijoollee jedha Oromoon. Ijoollee jechaadhuma beeka malee akka inni ijarraa dhufu hin beeku. Ijoollee jechaan plural form of ija jechaadha ijoollee jechaan. Kanaaf iyyuu simbolsiin Oromoo homaayyuu hin ilaalamne. Afaan isaa deebsiidhaan hin qoratamne waan baay'eetu hafee jira. Rakkoo guddaan jiru namuma waan Oromoo kana barachuu fedhuyyuu mootummaan hin jaallatu. Hamma ammaatti kana argine mootummaan argine namuma waa'ee Oromoo mootummaa jaallatu argeen beekan. Kun immoo dhugaadha. Yoo mootummaan si jibba ta'e wanni Oromoo akkam beekamne barbaada ta'e immoo namni lubbuu isaatiif sodaata. Kanaaf iyyuu namni baay'ee wanni irraa baqatuuf kanaafi. Irraa baqattes immoo siinafu Oromoo kana quba qabaadhu. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.